Amma waan marii yaasa simachuudha qaaduu fakkaata namichi kun dhuguma rabbi isheen dhufte amma sassarte dhaqee walitti xilleeffame ka anaan kan nagarrame isa kan miti jiru habaabitti maal akkas babbareechateera maal akkas baay'ata yoo namu gooftaa isilee gammaddee kubalte fudhattee miskiina wallaa wayyicha immoo haasaa daalachaa ishee immoo gara bira digogde kaa hojjetti waaquma nutti fuudhe kaa maal goona kiyyas akkanuma gabaabduudha hilla mosos jedha nama gaggee nama fudhachuu dhaqu fakkaachaa jiru nama azanii deemu nama taayitaa dhaqaa jiru fakkaata. Rabbi waan gaddala kunatti fakkaatina jennaan innaa ishee shaanxaa shirkistee dhuftu lakkaachii kiisaa fudhachuu dhaqa. Inuma rakkanne bar waan booleen kun nu goote bira baanii dubbanna. Booleen kun hattuus nuu fiddeetti ganama gaariis nuu fiddeetti nama gowwaas nuu fiddeetti nama beekumsa qabus nuu fiddeetti waan isheen kun hin jirtu mannaa booleen kun. Ila kun nama xammaxxee kana nama xammaxxuu. Miskiina badeka hana baabichaan nagarramee maal bareedaree maal baay'ata leela osoo ana ta'e dhugaa rabbiitiin harkaa fuudhe maal jechuudha siksik godhee bareechee yabbisee shittoo isaatti racheenaan fidu maal galtatachaa deeme of gataa rabbi bagabbaa mana gosin godhiinsiin. Ani amma gaafan galu jecha maal gochuun itti xixximbisse ufeera maafan jedhan laxxee galee obboleessa koo silaaleen quufne isa dubbisee ungadheen quufne sana waammadhee obboleessa koo kana fataa hedhee tanan booddee sobeen maalan godhaa iddoo biyyaatti dhiyaadheen biyyi keenya safara tokko yoo ta'e jechaadha akka tasaa gaarabbiin iddoonni nama qooduun beekanii. Nama waamsisaa namni erga dhufee booda akka nam tokko na waraabnettan akkanatti itti goognaa maxxas godha malee gana as dhaqee shan achi dhaqee shan as hin deebi'u. Maaliif jennaan namni gana natti kolfa bakka qatti godheen hagan dubbisu yoon ungadheessi lama asiin tokko bakka. Gana maaltu na safaruusaa naqe yoo inni immoo habaaboo akka kanaa waan naa kennu ta'e jechaadha. Wallaahi harkaan fuudhu maa jechuudha indee hiriyaa isaati mixanii niitii isaati maalitti ababuu yoo jedhe qilleensi isaaf godhee kan sokku kan naa fida hin gammadde miskiina wallaahi isheen usan waan manni madaami nu goote waan isheen nu goote tu madaami bara baanii dubbanna wallaahi. Akkanatti abbaa manaa fi haadha manaa gargar baaste yaa birrii hojii keenya dhugaa birriin biyyaa nu baaste birriin ashkaree namaa nu goote birri waan isheen nu goone qabaam yaa birrii rabbi murii kenneeressiin wayni yaada ko wallaahi nagarramanii warroomte kanatti wal boola keessatti wal faxaffatan kun. Amma gaayoon akkuma kee ija babaasan ilaalaa jiru gamaaf gamana dhadhaabatanii dhugaa rabbii namni maal namaan jedha namatti kolfasa yaa rabbii kiyya dhugaa rabbii ani waammadhu boolettee tola abbaa mana godhadhe waammadhu maaltu na haa jennaan afaan nama na buuse anu tokkottan kolfa tokko manattaa kolfu an sanuu isa akka sirkatan miti ka ziq godhee asitti qiqam godhee itti qaqqafame asiin maxxas achiin maxxas godhee malee isa gana wekekkedhaan kana inni akkasii ana bira hin jiru waa maraafu idimee boolee bulbulaa nuufaa dheeressu kaa waan dinqii arginaa jetti inni haatuuni inni ciikii isaa sobee birriif jedhee ishee barbaadus achuma dhaabatee ishee eege lubbu onne tiru jedha rabbi tiruu isa qarcafu godhee saree jalaa buusu malee
gowwaan kun masaakkee maal beektire haa jettee abbaa warraa gooti jettee qiqimii fida. Kanaatiifuu maasniin jechuu barbaade beektu mucaan tokko immoo jette la isheen immoo beeroota irraa galte haadha ishii abbaa ishii mucaa ishii booletti waammattee dhugaa rabbii akkatti isheen haadha ishii dhungattu akkatti isheen abbaa ishii dhungattu akkatti isheen mucaa ishii dhungattu ajaa'iba rabbii nama jechaan akkas yoo qabaatan akkas yoo hin qabaatiin immoo obboleessa ofii waammachuu sinii galee obboleessa ofii waammatanii guyyaa muraasa keessa immoo chiikki ofii faana wal argu ofi mushkila kanaatiifuu hin shawwadamiina yaa obboloota koo dhugaa rabbii anama miidiyaa kana ilaalee waa baay'een irraa baradhe gaafan galuu akkam gochuun qabaa gaafan galuu ofii kootiifoo maal yaaduun qabaa sinii galee kana yaadaan jira malee amma akkanumatti dhaqaniitti qeqqeffeedhaan faayidaa hin qabu sinii galee dhiirri keenya hunda miti. Kanaatiifiyyuu yaa obboloota koo dhugaa rabbii namoota darbeerraa barumsa fudhachaa jireenya ofiif toora qabsiifachaa osoo deemne irra gaariidha. Namoonni har'a gaafa nuti biyya arabaarraa gallu fuula ifanii carqii isaanii uffatanii kokkolfaa fuula keenyatti ufanii ji'a nuti biyya galletti garuu akka kosii achi darbannee deebinu beektu miti akkanuma achi nu darbatanii nu biraa deebi'u. Maaliif jennaani keessumaa namni bara ammaa nuyi bara amma keessa jiru kana keessatti faayidaa barbaada malee namni akkasitti gaa'elaaf nama barbaadu nama muraasa nama hunda miti. Yeroo kana immoo xiqqi goonee waan qabnu yoo qabanne kaayyuu baanee fi yoo beekne maaliif akka biyyatti akka deebine maa yoo beekne nuyi deemindiidha. Dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Nutu qaalii of godha nutu rokasha of godha. Kanaatiifiyyuu daraaraa nuugimee ilaala gaafa dhaqee bokokee futtaafatee sandaaboon saamuu daraaree alatti bahu hin bareedaaf hin bareeda miti gaafa bishaatee irra darbu hin goggoga maaliif bareedinni isaa sun irra darbee qancarummaa isaa mul'isa jechuudha. Ani bishaadheeraa ani gaheeraa jedhee of ibsa. Akkanuma nuti si gaafa gallu fataa jennee qanaa jennee ji'a galletti immoo dakaq yoo jenne baqa ani dadhabeeraa na biraa deebi'aa jechuudha. Jireenya ofitti taakkuu ta'a. Jireenya ofitti gufuu ta'a. Kanaatiif yoo immoo xiqiq gootanii of qabdanii waan qabdan jabeeffattanii kaayyoo baatanii fi beektanii kaayyoo galtanii fi beektanii bakka sirna siraataa yeroo keessanitti yoo fayyadamtan dhugaa rabbiiti. Wanti sin barbaade mana dhufa. Kanaatiifuu akkana booletti waamtanii itti rarraatanii itti seeqattanii akka daansee akka nama maa hin qabne akka nama safuu hin beekne as lootanii achi lootanii homaa xiqqim hin qabu. Dhugaa rabbii ammasiin gaafa akkana walitti rarraa'anii wal maxan homaatti hin fakkaatu garuu gaafa dhaqanii jireenya keessa galanii gaafa wal harcaasanii wal biraa deebi'an viidiyoon kun abadan badeen badu. Har'aaf namni tokko diletti gochuu danda'a malee abadan badeen badu dhala keenya nu arga jechuudha. Dhala keenya irra darbee dhala keenya nu arga. Bara akkasii ummaan keenya akkas turte bara akkasii akkoon keenya akkas turte nuun jiru. Kanaatiifuu isa har'atti marmitanii goggoogdanitti seeqattan miti ilkaan 32 gadi baastanii waan baatanii fi beekaa. Erga baatanii hoo irnaa deebita waan galtanii fi beekaa. Hundi fira keessa miti maatii nuti irraa dhalanne yeroof nu jaallatu. Dhugaa rabbii gaafa harka keenya irraa dhume gaafa isaanitti deebinee ba'aa ta'an isaan mataa isaanii nuuf. Kanaatiifuu haala itti jireenya ofii fooyyeffatan yaalii gochuudha malee haala dhiira faana wal argantuuf tabaafachuu osoo dhiisne akka kootti kun akka koottidha. Mee gaafa anuma irratti agartu anamman tokkoon bukeessa tokkommoon koo bukeessa gaafumun biyya galu anuma irratti agartu jechuudha. Dhugaa rabbiiti abadan dhiira yoon booletti waame yoo waame immoo
obboleessa koo faana haa dhufu naa dubbisu nan dubbisa baqqaalleqe. Gaafa wal fuunee haadha manaa isaattis lattuu isin ga'a. እና akkas godhaan siniin jedhaa yuutuubii koo sabskraayibii laayikii sheerii naa godhaa na jajjabeessaa walaa jajjabeessinuu siniin jedhaa. Egaa jabaa ofii abbaatu jabeeffata jedhame tiree Oromoon. Yoo nuti wal jabeessine malee ormi nuun jabeessu. Hamammoon natti marmaara yaa saba. Maaliif akka ta'e hin beeku. Naa kanaatiifuu yuutuubii koo naa jajjabeessaa yaa sabaa. An Oromoo malee homaa hin qabu. Kanaatiifuu sabskraayibii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatiinaa. Walaa jajjabeessinu waliif haa taanu wal cina haa dhaabbannuu. Osuma amma yuutuubiin kun naa guddatee fedha rabbii ta'e dhugaa rabbiitti qophaa kiyya bichaatti fayyadamu. Maal jennaan